Hordoftoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii waamicha qubee akkam jirtu nagaa keessanii nagaan koo bakkuma jirtan sana qaqqabu. Egaa har'allee barnoota kutaa 9ffaan qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa akkuma baay'een keessa yaadattan namoonni hordoftanii kutaalee darban keessatti qubeelee afaan Oromoo adda baafannee jirra. Afaan Oromoo qubee meeqa qabaa? Qubee kam ergifatee? Qubee kamtu immoo dubbachiistudha? Qubee kamtu immoo dubbifamaadha? Qubee kamtu gurguddaadha? Qubee kamtu immoo xixiqqaadha kan jedhu kana hunduma isaa adda baafannee jedhee tayyaadha. Kutaalee barnoota keenya darban keessatti namoonni qubee baraa jirtan isa sanarra deebitanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Egaa har'a immoo kan ilaallu uumama sagalee afaan Oromoo. Afaan Oromoo keessatti sagaleen akkamitti uumamu? Yoo maal ta'ee yoo qubeen gosa akkamii walitti dhufee sagaleen uumamuu danda'a kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Egaa hanga dhumaatti na duuka bu'aasniin jechuun affeerraa kooti. Akkasuma immoo namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan gara chaanaalii keenyaa dhuftan baga nagaan dhuftan isin jechuun barbaada. Chaanaalii keenyatti dabalamaa chaanaalii keenyarraa barnoota afaan Oromoo qubeerraa eegaltanii amma seerluga hunduma isaa ni argattu jechuudha. Akkasumas barnoota keenya chaanaalii lammaffaa waamicha qubee jedhu irratti viidiyoo baay'ee argachuu dandeessu kan barnoota afaan Oromoo isin barsiisu jechuudha. Achirraa illee nu hordofuu dandeessu. Isas liinkii isaa garjallaa viidiyoo kanarraa argachuu ni dandeessu. Garuu barumsa keenya irratti hin deemu. Egaa sagaleen afaan Oromoo kan uumamu dubbifamaa fi dubbachiisturraa yookiin dubbachiistuu qofarraa uumama jechuudha. Sagaleen afaan Oromoo kan uumamu dubbifamaa fi dubbachiistuu walitti yoo idaane akkasumas yookiin immoo dubbachiistuu qofa isaarraa uumamuu danda'a jechuudha. Maaliif sagalee uumuunii bu'uura jechaati. Sagalee yoo qixa sirriin uumnee jecha qixa sirriin barreessuu dandeenya. Maaliif sagalee walitti dhufeetu birsaga ta'eet birsagni walitti dhufeetu jecha ta'a jechuudha. Kanaaf sagalee akkamitti akka uumnu qixa sirriin ilaalla. Kanaafiyyuu namoonni qubeen afaan Oromoo qixa sirriidhaan adda beektan yookiin adda baastanii beektaniin jecha tokko qixa sirriin barreessuun isin rakkisee barumsa kana yoo hordoftan haaluma salphaan sagalee dheeraa gabaabaan maal akka ta'e adda baafattu waan ta'eef hanga dhumaatti hordofaa jechuun barbaada. Egaa maaliif dubbachiistuu dubbifamaa walitti fiduun barbaachisa sagalee uumuudhaaf? Maaliif dubbachiistuu qofarraa yookiin dubbifamaa qofarraa jecha uumuu hin dandeenye? Yookiin maaliif dubbifamaa qofa adda isaatti jecha irraa uumuu hin dandeenye afaan Oromoo keessatti kan jedhu deebii kanaaf gara itti aanutti barumsa itti aanu keessatti isiniifan deebisaa. Egaa yeroo darbe dubbachiisuuf dubbifamaa ilaalle turre sagalee dubbifamaa sagalee dubbachiisuu yookiin immoo qubeelee dubbifamaa afaan Oromoo fi qubeelee dubbachiistuu afaan Oromoo jennee bakka gurguddaa lamatti akkaataa uumama dubbii isaaniitiin bakka lamatti qoonnee ilaalle turre. Egaa sagalee dubbachiistuu mee ilaallu jalqabarratti yookiin qubeelee dubbachiistuu haa ilaallu jalqabarratti. Egaa qubeen dubbachiistuu kuni isaan baay'inaan 5dha. Yeroo darbe ilaallee jirra baay'inaan 5dha. Isaanis A, E, I, O, U. Egaa qubeeleen dubbachiistuu afaan Oromoo 5 kanneen jechuudha. 5 kanneen jechuudha. Isaan kana 5nidha. Egaa inni kun gurguddaa kan sarara jalqabsaa irratti barreeffame. Ittaanee kan barreeffame isaan kun immoo xixiqqaadha jechuudha. Gurguddaa xixiqqaa irra adda baasnee ilaalleerra jechuudha. Amma mee amaloota dubbachiistuu kana ilaallu. Maaltu dubbifamaa fi dubbachiistuu adda godha? Maaliif qubeelee gosa tokkootiin dubbachiistuu jennee qubeelee isa kaaniin dubbifamaa jenne? Egaa amaloota isaa ilaalla. Akkaataa uumama isaanii tarii xiqqoo saayinsii afaanii sitti cimuu danda'amoota qubee bartanii fi egaa akkaataa uumama isaaniitiin garaagarummaa qabu. Jechuun uumama isaa irratti yookiin immoo qilleensa somba keessaa ba'u gufatee yoo ba'ee fi osoo hin gufatin yoo ba'e jennee akkasitti kan dubbifama dubbachiistuun uumamu. Fakkeenyaaf qilleensi somba keessaa ba'u qaamolee miira irratti yoo gufata ta'ee dubbifamaatu uumama jechuudha. Akkasuma qilleensi somba keessaa ba'u qaamolee miira irratti hin gufatu yoo ta'e yookiin qilleensichi akkuma jirutti ba'ee uumama yoo ta'e qubeeleen akkasitti uumamanii qubeelee dubbachiistuu jedhama. Egaa kun akkaataa xinqooqa sagalee afaan Oromoo irratti
Garuu isarratti xiyyeeffachuu calaarra kan xiyyeeffannu amaloota dubbachiistuun qabanii fi dubbifamaan qaban ilaalla jechuudha. Sana booda walitti finnee sagalee ijaarra waan ta'eef. Afaan Oromoo keessatti dubbachiistonni sagalee mataa isaanii qabu. Kanatu baay'ee adda isaan godha. Kanatu dubbifamaarraa adda isaan godha. Kana jechuun dubbachiistonni qofaa isaanii of danda'uudha. Sagalee qabu jechuudha. Gargaarsa hin barbaadan. Ofuma isaanii dhaabbatanii sagalee uumuu danda'u, jecha uumuu danda'u. Maaliif? Sagaleen dubbii tokko yookiin qubeen tokko sagalee yoo qabaate walitti dhufee jecha uumuu ni danda'a. Walitti dhufee jecha uumuu ni danda'a. Kanaaf dubbachiistota afaan Oromoo maaltu adda isaan taasisaree dubbifamarraa wanta adda isaan taasisu sagalee mataa isaanii qabu. Kana jechuun kophaa isaanii dubbachuu ni danda'u. Dubbachuu gaafa hin jedhu gaafa dubbisnu sagalee uumuu danda'u jechuudha. Sagalee uumuu danda'u. Sagalee uumuu danda'u. Kanaafuu kophaa isaanii dubbachuu hin danda'an jechuudha. Dubbachuu ni danda'u. Dubbachuu ni danda'u. Qofaa isaanii dhaabbatanii sagalee mataa isaanii uumuu ni danda'u. Kophaa isaanii dhaabbatanii sagalee mataa isaanii uumuu ni danda'u. Egaa amaloota kanneen qabu jechuudha. Amaloota akkamii qabu? Kophaa isaanii dhaabbatanii sagalee mataa isaanii qabaachuu danda'u. Kana jechuun gabiraatti maal jechuudha? Kophaa isaanii ni dubbatu jechuudha. Kophaa isaanii yommuu dubbisnu kophaa isaanii ni dubbatu. Akkasumas immoo kophaa isaanii dhaabbatanii sagalee uumuu waan danda'aniif jecha illee irraa ijaaruu danda'u jechuudha kophaa isaaniitti. Kophaa isaaniitti. Egaa isaan kunniin amala adda isaan godhu keessaa isa kanadha jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Egaa yeroo baay'ee asitti waan tokko ibsuu waan barbaadu dubbachiistonni qofaa isaanii sagalee qaban haa ta'uyyuu malee kophuma isaanii jechuma hundanuu ijaaru jechuu keenya miti sagalee yoo qabaatan. Isaanillee maal ta'u jechuudha dubbifamaa wajjii walitti maxxananiiti yookiin gargaarsa dubbifamaatiin sagalee garaagaraa yookiin jecha garaagaraa irraa ijaaruu dandeenya jechuudha. Maaliif dubbachiistuu qofaa isaa fayyadamnee yaada keenya barreeffachuu hin dandeenyu. Jechoota hunda barreeffachuu hin dandeenyu. Maaliif? Fakkeenyaaf dubbachiistota gosa garaagaraa lama walitti aansinee gahuu hin dandeenyu. Gidduu isaanii dirqama. Dubbifamaan galuun dirqama ta'a. Yookiin dubbifamaa keessa yeroo baay'ee hudhaatu gala jechuudha. Hudhaan gashe yeroo baay'ee. Egaa dubbifamaan gosti biraas dubbachiistuma gidduu galu. Dubbachiistota gosa garaagaraa walitti aansinee yommuu dhufanii galu jechuudha. Kanaaf gama biraatiin dubbachiistonni kunuyyuu of danda'anii haa sagalee qabaatan malee sagalee garaagaraa uumachuudhaaf sagalee garaagaraa bifa garaagaraatiin qabaatanii jecha ijaaruudhaaf isaanis dubbifamaa wajjin yoo walitti dhufan baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf dubbifamaa fi dubbachiistuu walitti finnee sagalee uumuun kan barbaachiseef. Egaa dubbachiistonni afaan Oromoo kunneen yoo tokko ta'an yoo barreeffaman sagalee gabaabaa uumu. Tokko ta'anii yoo barreeffamanii sagalee gabaabaa uumu. Lama ta'anii yoo barreeffaman garuu sagalee dheeraa uumu. Egaa asirratti adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa sirriitti adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif? Sababbiin sagalee gabaabbatuu fi jechi yommuu itti hiikasaa jiratu jira. Sababbii sagalee yommuu dheeratuuf jechi hiikasaa yommuu itti jiratu jira. Maaliif? Afaan Oromoo keessatti dubbachiistuun tokko mataa isheetti jecha tokko hiika isaa dhabsiisuu dandeessi, hiika kaasii jiruu dandeessi, akka inni hiika qabaatus gochuu dandeessi. Kanaaf gabaabsuu fi dheeressuu irratti xiyyeeffannaa kan gochuu qabnu asirratti jechuudha. Asirratti jechuudha. Kana jechuun yommuu dubbachiisuun tokko ta'ee barraa'ee sagalee gabaabaa arganna. Yommuu dubbachiistuun lama ta'ee barraa'ee sagalee dheeraa arganna. Egaa dubbifamaan illee amaluma kana hordofa jechuudha. Amaluma kana hordofa jechuudha. Dubbifamaa tokko dheeressinee dubbisuu yoo barbaannee fi gabaabsinee dubbisuu yoo barbaanne dubbachiistuu kanatu gahee taphata jechuudha. Isaanumatu fuudhee dheeressuus gabaabsuu danda'a jechuudha. Dheeressuus gabaabsuu danda'a jechuudha. Kanaaf sagalee gabaabaan A, E, I, O, U. Egaa sagalee dheeraa isaa immoo xiqqoo dheeressina jechuudha. Maaliif? Turtiin itti dubbisnu kan sagalee gabaabaa xiqqoo yeroo fudhata. Sakandii xiqqoo isaa dubbannu malee xiqqoo wal caala jechuudha. A, E, I, O, U. Egaa akka kanatti sagalee dheeraa fi gabaabaan uumama jechuudha afaan Oromoo keessatti. Tole, amma tokko waa'ee dubbachiistuu
adda baafataniitu jedhee tayyaadha. Waa'ee dubbachiistuu sirriitti hubataniitu jedhee tayyaadha. Yoo maal ta'e gabaabbata, yoo maal ta'e dheerata kan jedhu hanga tokko amaloota isaanii wajjin adda baafataniitu. Itti aansee immoo mee dubbifamaa walii wajjin ilaalla. Dubbifamaa ilaalla. Sagalee dubbifamaa. Egaa sagalee dubbifamaa kun immoo maaltu adda isaan godha? Yookiin dubbachiisturraa maaltu adda isaan godha? Jenne yoo ilaallee sagaleen dubbifamaa mallattoodha. Mallattoodha. Mallattoo yookiin simbool isa jennu jechuudha Ingiliziitiin. Kana jechuun mallattoo qofa jechuudha. Amma fakkeenyaaf qubee dubbifamaa tokko yoo ilaalle kophaa isaatti mallattoodha malee sagalee mataa isaan qabaatu yookiin of danda'ee akka dubbachuu sanatti sagalee qabaachuu hin danda'u. As gara tokkotti dheeressine gara tokkotti gabaabsine qofaa isaatti sagalee garagaraatti uumnee jechuu hin dandeenyu. Mallattoo qofa. Garuu seera dubbii walii galtee keessatti, seera barumsaa keessatti akka dubbachuun nuuf ta'utti dubbachiisota dubbifamaa kanneen sagaleetti goone dubbisna malee akka seerluga yookiin xiinsaga yookiin xiinxala sagalee afaan Oromootti mallattoodha jechuudha dubbifamaan. Mallattoodha. Kophaa isaa dhaabbachuu, kophaa isaa dubbachuu hin danda'u. Kophaa isaa dubbachuu hin danda'u. Hin dubbatu kophaa isaa. Sagaleen qabu waan ta'eef hin dubbatu. Mallattoodha. Mallattoodha. Kanaafuu dubbachuun maal isa barbaachisa ree? Dubbachuun maal isa barbaachisa ree? Dubbachiistuu isa barbaachisa jechuudha. Dubbachiistuu. Sagalee mataa isaan qabu kan mallattoodha jenne waan ta'eef mallattoota immoo sagalee mataa isaan qabu. Sagalee uummachuuf gargaarsa dubbachiistuu barbaada. Sagalee uummachuuf gargaarsa dubbachiistuu barbaada. Eegataa dubbifamaanii dheeratees gabaabbatees dubbifamuu yoo barbaadame akkasumas sagalee mataasaa waan hin qabneef sagalee garaagaraa itti kennuu yoo barbaachisne dirqama maal godha jechuudha dubbifamaatti dubbachiistuu maxxansinee barreessina yookiin dubbifamaan gargaarsa dubbachiistuutiin sagalee garaagaraa qabaata jechuudha. Egaa kun seera afaan Oromooti. Yeroo baay'ee dogongora kanarraa kan ka'e dubbifamaa 3-4 aansinee barreessina. Dubbachiistuu akka barbaadne aansinee barreessina. Yeroo barbaadne dheeressina. Yeroo barbaadne hin gabaabsina. Akkasumas immoo jechoota garaagaraa keessatti dogongoraan yommuu itti nuyi dubbifamaa qofa akka sagaleetti fudhannu jira jechuudha jecha afaan Oromoo keessatti. Kanaaf dubbifamaan qofaa isaa yoo galee sagalee qabaatee jecha keessatti gahee taphachuu hin danda'u jechuudha. Dirqama gargaarsa dubbachiistuu gaafataa jechuudha. Gaafata. Fakkeenyaaf amma asirratti argitan kun dubbachiistonni afaan Oromoo kunneen baa, caa, daa, faa, gaa, haa jenna malee garuu akka kanatti isaan mallattoodha. Mallattoo qaba. Amma inni kun mallattoo baa bakka bu'u kanatti mallattoodha. Mallattoodha jechuudha. Akka kanatti barreeffamaa jiru seera lugaa seera xiinsaga afaan Oromoo keessatti akka kanatti barreessuu qabna. Kana jechuun mallattoodha jechuudha. Mallattoo qubee kanaa bakka bu'ee jirudha jechuudha. Garuu nun akka walii galteedhaaf ta'uuf akka barumsaaf ta'uuf sagaleetti kennee baa jennee akka aan bira jirtu dubbanna. Garuu inni kun baa jedhee kan dubbifamu yoo aan asitti maxxantee barreeffamte qofaadha. Bee jedhee kan dubbifamu yoo een asitti maxxantee barreeffamte qofaadha. Ofuma isaatti baa, bee, bii, boo akka sanatti dubbachuu hin dandeenyu jechuudha afaan Oromoo keessatti. Kanaaf akka sana taasisuudhaaf dirqama sagalee dubbachiistuu ofitti fudhachuu qaba jechuudha. Ofitti fudhachuu qaba. Egaa asirratti qubeeyyoon keessaa gadi dhiifama. Egaa dubbifamaan afaan Oromoo kunniin jechuudha. Sagalee uummachuudhaaf maal jennee dubbachiistuu yookiin gargaarsa dubbachiistuu barbaada jennee jira. Egaa mee fakkeenyaaf haa ilaallu. Gargaarsa dubbachiistuu kanaan sagalee akkamii akka uumamu haa ilaallu. Mee fakkeenyaaf sagalee gabaabaa ilaallu. Sagalee gabaabaa yoo akkam ta'e sagalee gabaabaa uummachuu danda'a dubbifamaan afaan Oromoo. Dubbifamaan afaan Oromoo dubbachiistuu tokko yoo dabalatee sagalee gabaabaa uumamta jechuudha. Yookiin sagalee gabaabaa qabaata. Dubbachiistuu tokko yoo dabalate ilaalla fakkeenya kana ilaalaa. Dubbifamaa afaan Oromoo biratti dubbachiistuu tokko yoo barreessine sagalee gabaabaa argata. Baa, bee, bii, boo, buu, caa,
ce, ci, co, cu, da, de, di, do, du, fa, fe, fi, fo, fu, ga, ge, gi, go, gu, ha, he, hi, ho, hu. Egaa akka kanatti gaggabaabsanii dubbisna jechuudha. Gaggabaabsanii dubbisna. Warroonni qubeeyyuu sirriitti beektan barumsa kana hin tuffatinaa. Baay'ee sin fayyada. Baay'ee isaas sin fayyada. Maaliif asirratti yoo sirriitti adda baafattan jecha tokkoyyuu caccabuu qubee afaan Oromoo malee barreessuu dandeessan jechuudha. Egaa akka kanatti dubbifamaa biratti dubbachiisu tokko yoo barreessine sagalee gabaabaa qabaata. Akkasumas mee ilaalaa asirratti jalqaba amma qubee kana qofa yoo fudhanne yooyyuu sagaleetti gonee dubbisa jennee baay'ennee qofa dubbisne malee akka kanatti al tokko sagalee bee, al tokko sagalee bii, al tokko sagalee boo, al tokko sagalee buu qabaatee sagalee garaagaraa uummachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu dubbachiistonni gahee akka taphatan asirratti hubachuu ni dandeessu. Inni biraa sagalee dheeraa keessatti dubbifamaan dubbachiistuu lama yoo dabalate sagalee dheeraa qabaata. Yoo maal ta'e dubbachiistuu lama yoo dabalate. Ilaalaa amma immoo dubbachiistuu lama biratti barreessine jechuudha. Egaa yeroo kana immoo sagalee isaa maal ta'e hin dheerata jechuudha. Baa, bee, bii, boo, buu, caa, cee, cii, coo, cuu, daa, dee, dii, doo, duu, haa, fee, fii, foo, fuu, gaa, gee, gii, goo, guu, haa, hee, hii, hoo, huu. Egaa akka kanatti yommuu dubbifamaa biratti dubbachiistuu lama barreessinee maal ta'e jechuudha sagalee dheeraa qabaata jechuudha. Asirratti dogongora tokko immoo akkanuma kan asitti himu sagalee dheeraa kana yommuu barreessinu dubbachiistuu gosa garaagaraa lama fayyadamuu hin dandeenyu dhorkaadha. Kana jechuun dubbachiistuun afaan Oromoo gosa garaagaraa lama walitti aananii barreeffamuu hin danda'an. Yoo walitti aananii barreeffaman garuu gidduu isaanii dirqama dubbifamaa yookiin hudhaan galuu qaba jechuudha. Mallattoon dubbifamaa yookiin hudhaa galuu qaba. Hudhaan illee kan mallattoo dubbifamaati. Isaan gidduu mallattoon dubbifamaa galuu qaba jechuudha. San ta'uu baannaan dubbachiistuu gosa garaagaraa walitti aansine yoo barreessine dhorkaadha. Egaa qaawwee barumsa kana wal qabatu chaanaalii keenya lammaffaa waamicha qubee jedhurraa argachuu dandeechuu baay'ee achirratti sirriitti bal'inaan barsiiseen ture achirraa ni argattu jechuudha seerota kana. Maaltu dhorkaa ta'e maaltu dhorkaa hin taane afaan Oromoo keessattuu maaltu dogongoraa yeroo ammaa kana barreeffamaa jiru kan jedhu dogongorawwan jiru adda baafachuudhaa fi gabaabumatti chaanaalii keenya lammaffaa waamicha qubee jedhurra seentanii maal wantoota yookiin seerlugaa afaan Oromoo dhorkaa kan ta'anii qabxiilee baay'ee argattu achirraa ni argattu jechuudha. Egaa barumsa keenya har'aa keessatti akkaataa uumama sagalee afaan Oromoo walii wajjin ilaallata jechuudha. Kanaaf sagaleen tokko dheerachuuf gabaabbachuu fi dubbachiistuu irratti hundaa'a jechuudha. Akkasumas immoo sagaleen afaan Oromoo kan uumamuu danda'u dubbifamaa fi dubbachiisturraa yookiin immoo dubbachiistuu qofarraallee uumamuu danda'a jechuudha. Garuu dubbifamaa qofarraa uumamuu danda'u. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaataa barnoota kanarraa immoo akkasiin baay'ee waa hubattan abdiin qaba. Namoonni dhaggeeffattan, namoonni waan beektan irratti waa dabalachuu barbaaddan, namoonni caalatti immoo afaan keessan qixa sirriidhaan barreessuu fedha qabdanii akkasiin waan tokko irraa fudhattan yookiin waan tokko irraa fudhattan abdiin qaba. Kanaafuu barnoonni keenya itti fufee ammaan booda sagalee hanga kan erga barannee sagaleen immoo maal jecha uuma akkamitti immoo jecha tokko sirriidhaan sagalee dheeraa gabaabaa hudhaa irra butaa akkasumas immoo akkaatuma isaatti ulaagaa afaan Oromootii yookiin seerlugaa afaan Oromootiin barreessuu dandeenya kan jedhu hamma dhumaatti barumsa keenya hunduma isaa hordofaa isiniin jenna. Yeroo biraatti immoo barnoota biraa qabadhee isiniif dhiyaadhaa.
Hamma barnoota biraatiin walitti deemnutti nagaatti turaa isiniin jechuun barbaada. Namoonni immoo chaanaalii keenya haaraa taatan chaanaalii keenyatti dabalamaa. Chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa. Nama biraas ni fayyada jettan yoo yaaddan yookiin afaan Oromoo keessatti immoo guddisuu ga'ee qaba yoo jettan namoota biraattis qooda isiniin jedhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaatti.